يا harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota hawaatub gaaffii deebiidhaaf nu qopheessanii qalmaaf nu dhiyeessanii jiru. Yaa akkam jirtu fayyaa keessanii warri maamiltoota siin taane maamiltoota sii taane subscribe godhaa fi jajjabeessaa. Nisriin jedhaa an obboleessi keessan qeerroon gumaa gaaffii hanga 20 waan akkasiin gaafatamee jira. Armaan gaditti isiniif dhiyeessuudhaaf isiniif deebisaa gaaffiin gaafatame. Nuuf olchaa isiniin jedha tokkoffaa irratti maqaan kee eenyudha? Haatiniif abbaan kee siif baasanii. Maqaan koo Khalid Kadir Abbaa Malkaa Abbaa Gumbulin jedhama. Lammaffaa eessatti dhalattee guddatte? An kanaan itti dhaladhee godina Jimmaa aanaa Sattammaa magaalaa Gaatiraa ganda Gellaa Oonjaa. Saddeetama hangeenye gara foo keessatti dhaladhee guddadhee hanga umuriin koo 15 waan akkasii keessa chittan ture sana booda biyyaa ba'e. Sadaffaa ati nama kamiiti? Eenyummaan kee hoo? Ani nama of ta'ee jiraatudha. Nama of ta'ee jiraatudha. Nama immoo kijiba jibbudha. Arfaffaa haadha manaa yookaan jaalallee qabda yoo qabatte moo maqaa jalaan nu tarreessi. Haadha manaa qaban ture adda bahee jira haadha manaan qabu ammaa fi inshallah gara fuulduraatti yoo rabbi nama fuudha jedhee abdiin qaba. Maqaa jalaa waan isin tarreessuuf hin qabu adda baanee jira waan ta'eedhaaf. Innaa gaaffiin shanaffaan akkas jedha. Jaalallee gaafattee argattee beektaa yookaan dhabdee beektaa? Jaalallee gaafadhee dhabee sin beeku. Garuu jaalallee gaafadhee argattee wajjin bubbulle malee akkasi. Shanaffaan isuma kana. Jaaffaan shamarran jaalala si gaafattee siif dhiyeessitee beektii? Eeyyeen naaf dhiyeessitee beektee. Dagaalle torbaffaa durbummaa fudhattee beektaa? Kan kee hoo hin kennite? Durbummaa fudheen beeka. Haadha manaa kiyya kan ilmoorraa qabu waliin laaf fudheen ture. Ilmoon koo warraa waggaa 7 waan akkasiiti inshallah. 5 ta'ee jira. Innaa fudheen beeka kan koo immoo deetti gateef beeku. Saddeetaffaa paartii siyaasaa keessaa kamiin deeggartaa? Maaliif deeggartaa? An paartii siyaasaan deeggaruun ijoolleen gisee baay'ee paartii kaafaa deeggarta minaan jira malee paartii siyaasaan deeggaru. Ani rakkina uummata Oromoo irratti xiyyeeffadhee dubbadha. Waan uummata Oromoo fayyada jedhee waan immoo uummata Oromoo walitti deebisa jedhu ilaaleetanii irratti hojjedha malee dhaabbilee siyaasaa kamirraayyuu bilisaan deeggaruun dhaabbilee siyaasaa namuma itti amanii deeggaru sin qabu. Namani amanuu qabu jechuudha. Ani dhaabbileen humna malee deeggaruudhaaf amiletti kennu jiru. Salgaffaa tokko filadhuudha. Dr. Abiyyi Ahmad, Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Baqqalee Garbaa. Abiyyiinii fi Lammaa Magarsaa Oromoodhaan waan jedhi ta'anii nagarre waan ta'eedhaaf Obbo Baqqalee Garbaa immoo Oromoodhaan jedhameera itti reebameera waan ta'eef Obbo Baqqalee Garbaan filadhaa. Filannoon gosa kana. Kurnaffaa osoo eenyu Itoophiyaa bulchee jaallatta? Ijoollee Itoophiyaa kana osoo gaafa bara 2018 sana Jawaariniif Lammaaniif Abiyyi wal ta'anii akka sanatti biyya hoogganame dasneedha baay'ee sanatti tola. Har'a immoo osoo Jawaariniif Lammaan Jawaariniif silaa Lammaan siyaasa keessa ba'eera. Jawaariniif Abiyyi marroon kun walii galanii biyyatti hooggananii baay'ee sanatti tola dasnatteedha. Yaani nama otoo walii galteedhaan Oromoonis kan isaa qabate Amaaris Amaaras qabate waan akkasii jedhamu osoo deemokiraasiin jedhamu osoo lafa irratti hojjetame baay'ee natti tola. Akkasii malee nama kana fedhe biyya kana hoogganaa wannan jedhetti amanuu jiru. 11ffaa shamarran sooshaal miidiyaa irraa irratti beektu keessaa eenyuun jaallatta? Eenyuun immoo dinqisiifatta? Shamarran sooshaal miidiyaa keessa jaallatta? Hunda keessa nunan jaalladha. Hunda keessa nunan jaalladha. Kanan dinqisiifadhu moo tokkitti sandaafooti?
shamarran social media keessa kan handikisii wadda tokkitti sandaafooti. Kudha tokkoffaa jaalmarroo moo Jawwaariin jaallatta? Jawwaar moo namni nama beeku jaallata. Jawwaariin gisee hunda social media irratti dhaggeeffadha haasaa gisee hunda beeka. Kanaaf wanna Jawwaariin jaalladha. Artistoota lubbuun jiran keessaa kan eenyuun jaallatta? Kan immoo lubbuun hin jirre keessaa eenyuun jaallattaadha? Kudha arfaffaadha. Artistoota lubbuun jiran keessaa Kadir Martuun jaalladha. Kadir Martuu innis wannan jaalladhu waan hojjetu kana guutuu sammata Oromootiif hojjete. Muuziqaa isaa kana yeroo dhaggeeffattanu inni maallaqattan gurguddaa YouTube illee banateen qabu mucaan sun. Amma abdiitti jiraata, uummata kanaaf jiraata, waan baasu kan hunda isaa. Maaliif Oromoodhaaf jedheetti, Oromoodhaan baay'ee isa kuumuutu waan akka artistummaa baasuu ta'e har'a wantoota ta'e waan guddaa keessa silaa rabbaa miliyoonaa ta'e yaada. Isan jaalladha nama lubbuu jiru keessa, nama lubbuun hin jirre keessaa macheedha. Duddaaf garaadha, macheedha. Kudha shanaffaa hayyoota Oromoo keessa eenyuun dinqisiifattaa? Hayyoota maalii qabna harroota malee? Hayyoota Oromoo keessa nama dinqisiifatu. Yaani hunda jiraatu warra hayyoota jedhu kana bakka hundi dinqisiifatu hin jiru. Hundi nuun bakkatti kaleessa argan hin jiru waan ta'eedhaaf nama dinqisiifatu hin jiru bakkatti afaanisuma waan ta'eedhaaf hayyoota Oromoo keessa. Miidiyaatti boqqolloo kana miidiyaa OMN fi OBN fi OMN keessa akkamiin dinqisiifattaa? Shaala. OMN kan mootummaati, OBN kan mootummaati, waan mootummaan jedhee odeessaa wanti. OMN kan siyaasaati, paartiin siyaasaa barbaadu haasaa oola. Kanaaf wanni intinaa ta'u jiru. Yaani miidiyaa ta'u kan. Kudha torbaffaa yeroo ijoollummaa turte maal ta'uu hawwita? Maal immoo taphachuu jaalatta? Yeroon ijoollummaa ture keessatti wanna namoota Oromoos kan nyaatanii kaarata nyaataa barbaadan hawwaatu ta'ee baay'ee seensaa hawwaa. Wanna taphachuu jaalladhu tapha kubbaa harkaa jaalladha. Kudha saddeettaffaa tokko filadhuudha haadhaaf abbaa kee immoo haadhaaf abbaa kee keessaa kanneen irra jaallattadha. Abbaan kiyya du'ee jira rabbi isaa badiisa. Jara lama nuun jaalladha garuu abbaa kiyya. Man jaalladha baay'ee. Kudha sagalfaan nyaataaf uffata aadaa Oromoo keessaa kam jaalladha? Uffata aadaa Jimmaan jaalladha. Nyaata immoo aadaa Arsiin jaalladha. Nyaata aadaa Arsiin baay'inaan qabu nyaata waan ta'eef jaalladha. Kudha sagalfaa. Digdammaffaa dhiironni baay'een shamarran jabbaa yookiin hudduu qabdu mudhii qal'attu jaallatu. Ati immoo kam jaallatta? Shamarran qal'oo nabdi ishee aggaarratti fakkaatte natti. Jaalladha shamarran hudduu qabdu. Shamarran uumamaa dabbaa qabu bakka ilaalchaafis waan namatti tolu. Bakka makaakalanya nama baay'isa namatti tola. Kanaaf nama hudduu qabu jaalladha. Kanaaf waan ilaalchaa namatti tola yaani. Ijji waan gaarii yoo ilaale jaalladha nyaata waan ta'eedhaaf. Kana digdamii tokkoffaa mudannoo qabdaa yoo qabaatte nuyi mudannoo nan qabu waggaa shananarraa biyya Suudiyaa keessatti gaafan jiddaan dhufu namni tokko hin beeku. Dhufee bultii shanii moo maali maallaqa suuf kan qabu iyyee gaafa sana. Osoon akkanaa jawwaala tokko ittiin qaba jawwaala sana keessa shiriyaa lama qaba yeroo sana shiriyaan immoo biyya Suudiyaa keessatti warra qaamaa malee gurguramu. An naman beeku jiddaan keessa. Osoon silkitti qabu kana naasaa deemu shabaabni tokko na bira dhaabatee dhufe kenni bilbiladhaas keessatti nama harkaa badinaan jedhu. Ani inkoo fuudhee jawwaalatti kennee nani makiinaadhaan jira jawwaala kiyya fudhatee bade. Maallaqa ittiin jawwaala bitadhu nan dhabe nama jawwaala naaf fidu nan dhabe nama maallaqa naan geessu nan dhabe ji'a tokko guutuun jawwaala malee taa'e gaafa jiddaan dhufu akkasittan iyyee biyya jiddaa kana keessatti akkas ta'e waggaa shanarraa mudannoon gosa kana
atitti la kabbana gaggar digdame lama fama jala setani shamarran wallaggaa moo shamarran jimmaatu irra jaalala beeka kamtu moo miidhaginaan shamarran jimmaati koda shamarran jimmaa miidhagu maashaallah kan immoo foolii xiqqoosi yaani jaalala hin beeku jedhanii hin beekne itti malee maal beektu miti garuu homaan jettanu shamarran wallaggaa jaalala amma tokko yaani mashi haal homaan jettan Mesiden jeda ini duma ya ada dumfa keeti qabdu waan dabarfattu ya ada dumfa wannan qabu man romo walatin nafisina walintinesina wal kabaja wal jalladda ya khana man jechu barbada walatin nafisina wal jalladda wal kabaja Parti kami nu abdi data tanu wala boko dina gandan sama wala nabsina sidin jira sinan jalada sinan kabaja khanuma atis galato mi subscribe goda fi mutaka na gudisa video kana share goda sinin jira gize gari nu kabada sin jalada sin kabaja